akka mooltan. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 13 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 4 bara 2014. Keessummeessaan keessanirraa an Bafqaaduu Morodaati. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dambaliin weerara COVID-19 sadaffaan inni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argamuu isaa mirkaneessuu isaa tibbana ibsee jira. Akaakuun vaayirasii kooroonaa deeltaa jedhamu kun isa aalfaa jedhamurraa harka 2 caala jechuun kan ibse Ministeerri Fayyaa akka uummanni irraa of eeggatu dhaamsa dabarsee jira. Ganna darbe kana naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibiddaa bosona muudachuu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibseera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Steetsi Joo Baayiden dhibee kooroonaa isa daddafee daddarbaa jiru kana bakka hojiitti ittisuudhaaf waan ta'uu qabu ilaalchisee qajeelfamni yookiin ajajni isaan kennan bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanii tokko irraa mormii itti kaasaa jira. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Attamoltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jechuun ramadee fi humna ittisaa Tigraay jechuun kan of waamu Hiwaat seenee turee ka jedhaman godina Walloo Kibbaa aanaa warra Baabboo gandeen adda addaa keessatti namoota nagaa 30 ta'an ajjeesuun oolle jechuudhaan mootummaan beeksisee jira. TPLF hagayya 24 galgalaa qabee hanga baatiin sun dhumu guyyootii jiran keessatti haleellaa waraanaa geessisuu jiraattonni naannoo ogeessota miidiyaa achitti argamaniif ibsanii jiru. Miidhaan mirga dhala namaa hamaan dhaqqabuu ibsanii du'a keessumsiisuun isaanii kan ibsame keessaa tokko ganda duwwaa 18 tokko ture. Ganda Galaanaa Goox keessa ka jiraatan adde Xaayibaa Mohaammed Hiwaat abbaa warraa isaanii kan umriin 22 jala ajjeesuu dubbatu. Adde Aishaa Sayid immoo harmeen koo maanguddoon umrii dheeraatu na jala ajjeefame jedhan. Bulchaan ganda sanaa Sayid Mohaammed namoota 14 caalan ajjeefamuu fi kan madaanii fi ukkaanfamanii fudhatamanis jiru jedhu. Bulchaa aanaa ka ta'an Kaalid Mohaammed gama isaaniin qaama shororkeessaadha jedhanii waamaniin gandeen 6 keessatti weerarri gaggeeffamuu fi tarkaanfii fudhatamanis namoonni nagaa 30 ta'an ajjeefamuu ibsaniiru. Reeffi namoota akka hin awwaalamne dhorkamuu fi kun immoo gocha namoomaan alaa ta'uu dubbatan. Amma garuu nagaan kan bu'e ta'us humni gocha kana gaggeesse naannoo ollaa jiraa jedhanii jiran. Yeroo 7 guunne keessatti Hiwaat ajjeechaa jumlaan ennaa himatamu kun lammaffaadha. Dubbi himaan Hiwaat Getaachoo Raddaa fixiinsa 7 darbe Tigraay dhiyaa keessatti dhaqqabe jedhame soba jechuu isaanii ni yaadatama. Qaama walaba ta'eenis akka qoratamu gaafatanii jiran. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen kan gaafataman barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres jalqabumaa kaasee dhimmicha hordofaa akka turan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaanii fi Maartin Griffiths gara Tigraayitti erguun hooggana TPLF waliin akka dubbatan gochuu isaanii ibsan. Jalqaba battalumatti diinummaan wal ilaaluun akka dhaabbatu dhukaasa dhaabinsi waarinsa qabu akka itti fufuuf haala mijeessuu, lammaffaa gargaarsi dhala namaa iddoo barbaadame maraa akka seenu, sadaffaan hundeen walitti bu'iinsa kanaaf furmaati akka argamu mari'achuu kanneen jedhan iyyata dhiyeesseen ture jedhan. Iyyata kun xalayaa hoogganaan TPLF anaa fi hoogganaa gumii waliigalaaf erganiin deebii gaariif guutuu ta'ee hin arganne jedhaniiru. Mootummaa waliinis quunnamtii tolfanne dhimmicha ilaalaa jirraa kanas itti fufna jedhan Guterres. Kana malees yaadota qaamotaa kanneen biroo kan akka gamtaa Afrikaa biraa dhiyaatan ni hordofnaa guutummaatti ka deeggarru yoo ta'u hojii isaanii hojjechuu akka danda'aniifis qabeenya tokkummaa mootummootaan ni deeggarraa jedhan Guterres. Yaada biyyootii ka biroo kan akka Yuunaayitid Steetsi tokkummaa Imireetota Arabaan dhiyaatan hordofaa akka jiran hundumaa walitti fiduufis yaallaa jirraa jedhaniiru. Wal waraansi dhaabbachuu qaba ka jedhan Guterres waan hiika qabu miti. Furmaanni humna waraanaan argamus hin jiru jedhaniiru. Gargaarsi dhala namaa nama mara iddoo mara dhaqqabuu qaba. Lammiiwwan Itoophiyaa rakkoo ofii fi marii ofii isaaniin hoogganamu jabaa gaggeessuun deeggarsa gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummootaa akkasumas kanneen biroon furachuu qabu jedhaniiru. Ammaaf gamlameen duulli waraanaa furmaata akka hin taane waan hubataniin fakkaatu ka jedhan Guterres yeroo ammaa gamni lameen dhiittaa mirga namoomaa hamaa geessisaa jiru jedhaniiru. Kana ilaalchisee dhiyeenyatti gabaasni ni ba'a kanas arguu feena jedhan. Tigraay keessatti lammiiwwan Itoophiyaa rakkachuun isaanii gaddisiisaadha. Amma garuu Tigraay keessa qofa otoo hin taane naannoo biraattis jedhaniiru.
tasgabbii fi tokkummaa kutaa sanaaf utubaan Itoophiyaa keessatti tasgabbii fi tokkummaa jiru ta'uu fudhachuu qabna. Kanaaf walitti bu'iinsi kun daangaalee Itoophiyaa darbees dhiibbaa qabaata jechuun akka yaaddoo guddaa qaban barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarres dubbataniiru jechuudhaan Maargareet Bashir tokkummaa mootummootaarraa gabaastee jirti. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa walga'iisaa kan waggaa wiixata har'aa Jenevaa keessatti jalqabee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantuun kan waa'ee mirga dhala namaa kan ta'an Michelle Bachelet haasawaa baniinsaa dhageessanii jijjiiramni qilleensaa fi faalamni qilleensaa mirga dhala namaa fi dhala namaa irratti sodaa guddaa uumee jedhaniiru. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu ergee tujubee dubbisa. Hooggantuun dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti ennaa balaan dachii kana mudatee jirutti sochii namootaa ugguruu, mirga midhaan nyaataa argachuu, bishaanii, barumsaa, eegumsa fayyaaf lubbuun jiraachuuyyuu dabalate mirgaawwan hedduu akkaan dhiibbaarra kaa'ee jira. Misheel Baachelet akka jedhanitti baatilee dhiyoo as namoota naannolee adda addaa keessa jiraatanirra haalli qilleensa hamaan miidhaa geessisee jira. Monumental fires in Siberia and California. Huge sudden floods in China, Germany and Turkey. Saayiberiyaa fi Kaalifoorniyaa keessaa ibiddi dhiyeenya mudate, Chaayinaa, Jarmanii, Turkii keessaa balaa lolaa guddaan akka tasaa dhaqqabe, hoo'i argamee hin beekne kan kutaa dachii gama kaabaa mudate qabee hanga gaazii meetan jedhamu kan qilleensa faadu Morokoo qabee hanga Senegaal hanga Saayiberiyaatti hongeen walitti aansuun mudate uummata miliyoonaan lakkaa'amu dararaa beelaaf qe'ee ofii dhiisanii akka godaanan dirqisiise jedhan. Bachelet balaan haala qilleensaa naannoo hammaataa adeeme rakkoo hamaa dhala namaa mudachuuf jiru ta'uu akeekkachiisan. Balaan qilleensa naannoo kun walitti bu'iinsa